Yaani sana galeera waan ta'eef hin ga'a. Garuu ergamaa dhumaati jechuu dandeenya ka. Inni faayinaal piroofeetiidha jechuu dandeenya ka. Eeyyee. Erga akkas ta'ee amma kan deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosidha. Quraana keessa hin jira miti. Maal jette? Kan deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos immoo akka nuyi isa dhumaatti amanna ga'a. Kan deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos erga ta'e ergamaan dhumaa Maammed erga ta'e kan deebi'ee dhufu immoo akkamitti Yesuus Kiristoos ta'a? Ergamaa miti bar yoo dhufes ergamaa ta'e yookiin ergamaa waan biraa barsiisu dhufa miti bar. Inni waan isatti kenname raawwachuudhaaf waggaa 7 dhufa. Waggaa 7tu. Erga sanaanii du'a. Eenyu Yesuus? Nuturra ummanni keenya musliimaa irra dhaabanne Allahu akbar jennee itti salaanne akka ummanni musliimaa janaazaa isaa yookiin reeffi isaa geggeeffamutti geggeessine wallee bira galla yoo bara keenya ta'e. Yesuustu dhufa ka? Dhufee guyyaa waggaa 7 taa'ee du'a. Yesuus hin du'a ganaa dhufee du'a? Eeyyee hin duune waan ta'eef eeyyee. Kun egaa kitaaba qulqulluu keessatti hin barroofne argite kun garaagarummaa guddaadha. Maarree sida. Macaafni qulqulluun ikkoo kitaaba sanada hin qabnedha bara. Akkamitti reenuu itti amanaa jirra waan ta'eef akkas hin jennu ka. Maa jechuun egaa akkuma kitaaba istirii tokkotti itti amante malee wanta irratti madaalamee kun sirriidha kun sirrii miti jettu qaanoonaan qabu istilaahaan qabu. Sanadaan qabu eenyurraa akka dubbifamedha. Eenyurraa akka barreeffame eenyurraa akka dubbatame eenyutu barreesse eenyutu dubbate kan jedhu barri isaa waggaa baay'een beekamu bara. Erga akkas jettee amma kitaaba qulqulluun toora hin qabu taanaan garuu quraana keessatti immoo wanti barraa'ee jiru amma Waaqayyo akka inni kitaaba seeraa tooraa jedhamuu fi kitaaba qulqulluu gospel kan jedhamu kitaaba hojii ergamootaa kana kennetti dubbata. Hojii ergamootaa? Suuraa keessatti amma. Maal jette mee maal kenna jette? Amma suuraa keessatti God gave Torah and the gospel jedha. Maal eessatti akka jira? Quraana keessa akka jira? Mee suuraa sadii irra jira. Biyya qorraati. Biyyi kun biyya qorraati barree kana cufaa. Kanan siin jedha. Yaadoo. Suuraa sadii irra hin jiru? Suuraa sadii maal jedha? God gave Torah and the gospel jedha. Kitaaba gospel kan jedhu si. Gospeliin kuni. Gospel kan jedhu warra Ingiliffaa iddoo isaan bitan hin beeknu Injiil jedhama. Injiil immoo kan Yesuusiin malee kan Maatiyoos faami. Tooraan sunoo. Tooraati immoo kan Muusaati. Wanti tooraa keessa jiru, tooraatiin keessa jiru hunduu immoo quraana kana keessatti dubbatameera. Kanaafuu quraanni illee dhugaa ba'aa jira jechuudha. Kitaabni qulqulluun akka waaqa biraa ta'e. Lakki kitaaba qulqulluu sin jettan kana koo Itoophiyaa bicha beeka malee kitaaba qulqulluu kan jiru Oromoo fi warra wanti naa beeka malee addunyaa irratti kitaaba qulqulluu jedhamee beekamu bara. Warra Ingiliffaa Baayibil jettiini. Hoolii Baayibil jedhee jira bara. Jarri Baayibil jettiini. Uummanni Amaaraa Matsaaf Quddusii jedhanii warra Oromoo immoo kitaaba qulqulluu jedhu macaafa qulqulluu jedhuuni. Kana macaafa qulqulluu kana miti inni sun ikkoo Tooraatiif Injiili mala. Maarree Tooraan kitaaba qulqulluu keessa jira miti kitaaba Musee 5 jechuudha. Eessatti? Kitaabni Musee 5 kitaabni Museedhaaf kenname Museen barreeffate hin jiru baras keessa. Maarree sagalee waaqaa barreesse Museen kitaaba seera uumamaa kaasee amma seera alagoota kan barreesse Musee miti kan barreesse. Musee miti kan barreesse bara. Okay, isa rakkoon qabu ragaa naaf fidda. Maarree isa dhiisnee garuu amma suuraa keessatti dhugaa ba'amee jira kitaabni sun akka inni kitaaba qulqulluu keessa jiru kitaaba qulqulluu akka ta'e. Kitaaba qulqulluu waan jedhamu mucaa maal taate quraana keessa isa kan kitaaba qulqulluu waan jedhu dhageenyee hin beeknu nuti. Baayibilii ennash. Baayibilii sin beeknu nuti Injiil jedhe. Injiil kitaaba Yesuusiif kenname. Ani immoo maalin jedha reeshi maalaa jedhu inni kun immoo kan inni kun immoo kan Maatiyoos jedha kan Maarqos jedha kan namoota adda addaati Maarqos Yesuusin argee irraan baranne Luqaas wangeelli Luqaas jedha Luqaas immoo Yesuusin argee irraan baranne
Inni sun koo kitaaba Yesuusiif kennamee ittiin saba kana geggeessi Waaqayyoo jedheera bara. Maarree kuni kitaabichi keessa jira bar kitaaba sanuu amannu kana keessa jira. Kitaaba kamtu? Tooraan kunii fi gospeliin kun. Maaltu tooraatiin si harkaan qabuu sin geesse sirii maaltu kitaaba innoo kan Yahudotaati? Ati kitaaba Yahudoo hordoftaa? Kitaaba seeraati miti kitaaba seeraa jechuun immoo kitaaba seera uumamaa, seera ba'uu, seera keessa deebii, seera leewotaa jedhamee jira. Isaan immoo ni amanna kitaabicha keessa jira. Seera leewotaa seera uumamaa kan jiru bara. Tauraa jedha sun tauraa jedha. Tauraa jechuun kitaaba Muusaaf kenname. Muusaaf kenname. Ragaa qabdaa akkasa ta'e qabdaa? Ragaa qabdaa? Kitaaba tooraan kamidha dhii gaafadhooti hin dandeessa. Kitaaba isa kan akka isa si harka jiru akka ta'e ragaa qabdaa kan quraa'ii dubbatu sana. Maali tooraan kamidha tooraan an beeka waan ta'eef isuma dhedhee naa gale. Kitaaba tooraa jettu kana keessatti du'a Musee dubbatama. Tooraan kitaaba tokkotti naman warra kitaaba shanidhaan jiran. Kitaaba meeqaa? Shanii akka kitaaba akka nuyi beeknutti. Naa kitaabni sun immoo. Kitaaba Musee yoo ta'e kitaabni kun kitaaba Musee miti bara. Kitaabni kun kitaaba Musee miti bara inni sin arga jiru kun. Musee miti kan barreesse. Eenyu barreesse? Abbaan isaan beekamu. Egaa nuyi kitaaba qulqulluu gaggeessaa hafuura qulqulluudhaan barreeffame jenneeti kan nuyi amannu. Isin abbaan isaan beekamu. Gaggeessaan hafuura qulqulluu ofii barreesse moo karaa namaatiin barreessisiise? Karaa namaa barreesse malee. Eenyu abbichi barreesse maqaan namicha kan hafuura qulqulluu maqaan gaggeessaa hafuura qulqulluu kan jiru ragaalee hin qabdan silaayyuu gaggeessaa hafuura qulqulluu kan jiru ragaan hin jiru. Sirufe? Gaggeessaa hafuura qulqulluun barreeffamuu isaamu? Jira malee. Hafuura Waaqayyootiin barraa'e malee hafuura gaggeessaa hafuura qulqulluu wanti naa miti. Mee achiisa kana akkatti sirreeffadhu kana boriif si fayyada. Kan isin jedhu. Hafuura Waaqayyoo jechuun hafuura qulqulluudha bar tokkuma achitti tokkuma dansaa. Tokko miti. Kuni hafuura Mahammad jechuunii fi hafuura Mahammad jechuun hafuura Yunus jechuun garaagara. Hafuura Waaqayyoo hafuura qulqulluu kan qulqulluuti fi hafuurichi sun. Hafuurri sun kan qulqulluuti. Inni kun kan Waaqayyooti gara qaama lama kan qaama lamaati. Mee amma sadisiitti amma qomoke waan siin jedha qomoke. Yaadoo ko. Dhaggeeffadhu shaas. Kitaaba Musee abbaan barreesse hin beeku. Gaggeessaa hafuura qulqulluu itti nuu barraa'u rakkoon qabu. Hafuurri qulqulluu ofiisaa qalama fudhatee hin barreessine miti? Namaan barreesse. Namichi. Isa immoo dhaggeeffadhu amma fakkeenyaaf kitaaba Yohaannis ergaa Yohaannis tokkoffaa lammaffaa sadaffaa. Kan Musee irraa naa kaase kan Musee irraa seera uumamarra naa kaase. Uumamaa keessa deebii seera leewotaa zazootoon seera ba'uu warroota kanarraa naa kaase eenyu barreesse kitaabota shanan kana? Kitaaba tooraa sana Musee barreessee hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame hafuura Waaqayyootiin jechuudha. Macaafa biraa qabdaa qomoo koo. Wanni bakka badheen jira. Mobaayilii irraa qabdaa? Mee seera keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 5 banime? Keessa deebii? Boqonnaa 34. Dubbiste? 34 meeqa? Lakkoofsa 5 irraa kaase. Maaliif taaptaabiin fi sheeriin hin jiru jira keenya har'a qe'ee kana? Qe'ee Abuu Xalhaa taananii? Indee? Akkas fakkaataan nawansa. Namarratti qabaa sheer godhaa. Yaadoo kokotu siifan dubbisaa. Dubbisee? Si dubbisuu banee? Yaa. Ish. Ana balloo maqaa kootiini.
Kana booddee jedha laa gaggeeffadhu gaa. Kana booddee Museen garbichi Waaqayyoo akkuma Waaqayyoo jedhee ture sana biyya Mo'aabitti ni du'e jedhee barreesse abbaan barreesse mini. Musee bata akka jedhee barreesse awwaala keessa taa'e moo reeffa siree keessa taa'e barreesse jecha kan inni du'e jechaadha. Museen moo? Museen du'ee akka nuyi amannutti du'ee du'aa kaafameera. Iddoo awwaala Musee nam tokko illee hin beekudha miti. Nam tokko illee hin beekan. Israa'eloonni warri isaan gaggeessaa ture sun illee hin beekan. Eenyutti kenne Museen kana reessa. Musee maccaame taanaan caafata kana ni du'ee jedha. Waaqayyo dachaa Mo'aabitti fuullee Beet'ooritti isa ni awwaale. Haa ta'u iyyuu malee hanga har'aatti iyyuu namni iddoo awwaala isaa beeku hin jiru jedha. Awwaala koon jedhu laa Musee miti kan barreesse bara. Awwaala isaa beeku hin jiru jedha. Musee matu du'ee ka'ee ni du'e Museen jedhee barreessaa jira. Du'ee ka'ee barreessee kan. Musee fi Eeliyaas immoo Yesuus Kiristoosin jajjabeessuudhaaf hin dhufneedha. Akka kakuu haaraa keessatti immoo dubbisteetta. Meeddoo sana boodatti deebina. Kitaaba kana eenyu barreesse Museen ni du'e kan jedhee barreessaa jiru eenyudha? Sitti maan jira la dhageesse? Eshi. Museef Eeliyaas jedha. Eshi. Yeroo Yesuus Kiristoos fannifamuudhaaf dhiyaatetti fannifamuu amanuu baatteyyuu Yesuus Kiristoosin jajjabeessuudhaaf dhufanii turanii jedha. Eenyutu kana jechuun eenyu dhufe jedha? Eeliyaasiif Musee. Aha, du'aa kaan dhufanii? Eeyyen Eeliyaas hin duune beekamaadha. Eeliyaas akka kitaaba. Bareera. Museen du'ee ka'ee erga bara Yesuus sana du'ee ka'e moo durumaan du'ee ka'ee jira Museen? Yerooma sana du'ee ka'eera. Yeroo sana ka'eera jechuudha. Du'ee naaf. Yeroo Yesuus du'eetti. Yeroo Yesuus fannifametti ka'e. Kanaafuu yeroo Yesuus fannifame barreeffame keessa deebiin kun. Qooyi dhaggeeffadhu. Toora isaa dhaggeeffadhu. Museen kuni iddoo nam tokko hin arginetti iddoo awwaala isaa nam tokko hin beeknetti du'e. Iddoon isaa beekamaadha waan taate kunoo. Iddoon itti awwaalame himaadhayyuu iddoon isaan beekamu jedha. Waaqayyoo dachaa biyya Mo'aabitti fuullee Beet'ooritti isa ni awwaalee jira idduma sana kunoo. Fuulleen isaa iddoon isaa beekama Beet'oor fuullee isaatti awwaalame waan ta'eef beekamaadha bara. Uhumaan rabbasha malee iddoon isaan beekamu immoo jedhe. Iddoo awwaalcha isaa moo? Eenyullee hin argine. Eenyullee hin argine. Biyya Mo'aabitti awwaalame mini? So nam tokko hin argine garuu qofaa masaa du'e. Fuullee Beet'ooritti awwaale miti iddoo isaa ila exactii isaa ila kunoo iddootti kana jedhanii dhagaa kaa'u iddoo ishee wallaalan malee naannoo isaa iddoon itti awwaalame beekamaadha akka. Ishi meeshi dhiisiitii callisii madaqii Luqaas 9:30 dubbisi. Luqaasiin maaliifan dubbisamoo maal naa godha? Museen hin du'eera hin deemitiire. Museen akka inni jiru sitti agarsiisa. Ergana dhaga'uu diddee. Du'ee ka'ee barreesse kana. Yeroo sana adaba cubbuudhaaf du'e malee hin ka'e yeroo suma Museen hin turre du'ee nafne. Ani kan hin siin jedhu erga du'ee ka'ee barreesseen jedhe Museen kana. Eeyyen. Erga du'ee ka'ee barreesse? Ragaa. Kootu akka inni du'ee ka'e Luqaas 9:30 irra dhaqi. Ani du'ee ka'uu miti du'ee ka'ee barreesse Museen kan jedhu barbaadaadha. Bashaa kan taanee ragaa. Ati du'aa ka'uu isaa hin agarre. La du'aa ka'uu isaa amanaan jirtu waan ta'eef maal siif godha? Sun laa dhaqii Luqaas 9:30 irra laa. Jechuun du'aa ka'ee naan jettee miti rakkoon qabu isa ragaa booda lallaati. Erga du'ee ka'ee barreesse biyya Mo'aabitti ni awwaale kan jedhu kana amma ammaatti iddoon awwaala koo hin beekamu illee jedhe iddoo awwaala isaa jedhee barreessaa jira abbaan hime kun. Abbaan barreessu kun iddoo awwaala isaa jechaadha. Namni tokko immoo iddoo awwaala isaa of hin jedhu. Seera afaan biyya sanaa yoo ta'e immoo seera afaan isa kamiiti inni hundi afaanichaa qoranna. Kanaaf afaan akka afaan Oromootti abbaan caalii ni barreessa yoo ta'e iddoon awwaala abbaa caalii hin beekamu jedheen barreessuun iddoon awwaala kootii hin beekamneen jedha. Erga sanaatii abbaan caalii akkoo Waaqayyo jedhe ni du'e illee waan akkasiin ta'e immoo jedhee dubbachuu hin danda'a. Yoo qaama biraa barreessaa jiraate immoo abbaan caalii iddoo isaatti du'e iddoon awwaala isaa amma ammaatti hin beekamne jedha. Museen ofii barreesse yoo ta'e awwaala koo hin beekamu namni iddoo awwaala koo wallaale illee hin jiru jedha. Kanaaf Museen du'ee ka'ee barreessuudhaaf ragaa maal qabna?
Amma baasira. Du'aa ka'uu isaatani ragaa biraa tokko ani Museen ka'ee barreessuusaaf dura barreessuusaaf ragaa dhabuyyuu Museen akka inni du'e nafne Du'ee ka Ani du'ee ka'eera kan jedhu ragaa fidi. Dhaggeeffadhu gisee takka. isa dhiise la kontiraadiktii kan si godhu cal jedhika isa wajjin falminatis boodan dhufta. Ela Museen du'aa ka'uusaa sitti maa jira. Du'a isaa booda du'a isaa duraa barreessu rakkoon qabu ragaa sana laggee siin fidaati. du'ee du'a ka'uusaa ragaa qabdaa? Laaqi Lukaas keessa dubbisi jechaan jiru. Lukaas boqonnaa meeqa? 9:30. Macaafa kan abbaan barreesse amma hin beekamu rakkoon qabu. Abbaan barreesse hin beekamu haa ta'u isa kana hin dubbifna. Abbaan barreesse hin beekamu. 9:30. Kunoo namoonni lama. Kunoo namoonni lama. Isaanis Museedhaa fi Eeliyaas isa wajjin ni isaa wajjin ni dubbatu turan. Ulfinaan mul'inatti waa'ee waan inni du'a isaatiin Yerusaalemitti raawwachuudhaaf jiru dubbatan. Yoom duraan dubbatan kana waan duriitii bar. Innaa eenyudha kana yeroo sana achitti dhufee argame. Kan durru jarri akka raajiitti dubbataa jirtaa bara waa'ee kana. Malee Museen du'ee ka'e kan jedhu miti kun. Qaxxixanyaa ragaa fidi qaqqashti. Akka Si, elaa akkas jedha. Elaa soddomii tokkorraan si kaasa yookiin 29. No. Inni utuu kadhatu fuulli isaa fuulli isaa jijjiiramee jedha. Uffanni isaas adii qaanqee ta'e. Kunoo namoonni lama isaanis Museedhaa fi Eeliyaas isaa wajjin ni dubbatu turan. Ulfinaan mul'atanii waa'ee waan inni du'a isaatiin Yerusaalemitti raawwachuudhaaf jiru dubbatan. Yommus Phexrosii fi isaa wajjin kan jiran ni mugu turan. Isaan yommuu dammaqanis ulfina Yesuus namoota isaa wajjin dhaabbachaa turan lamaanis ni argan. Museenii fi Eeliyaas yommuu Yesuusitti gargar ba'an Musee fi Yesuus Yesuusitti gargar ba'an Phexros yaa barsiisaa asitti argamuun keenya attam gaariidha. Kottaa asitti godoo sadii ni ijaarra. Tokko siif, tokko Museedhaaf, tokko Eeliyaasiif jedhee waan dubbatu garuu hin beeku ture jedha. Museen du'aa ka'ee barreessee kan jiru ragaa qabdaa? Elam argite miti Museef akka inni du'aa ka'eeru. Du'aa ka'ee ragaa hin qabnu. Kana du'aa ka'eeraa kan jedhu miti mee? Kakuu keessaa dubbisaa jirta bara Lukaas 9:30 keessaa Yesuus biratti argamaniiti miti kan isaan dubbataa jiran. Kakuu haaraa moofaa sinumatu moggaase bara ijoolleen Yihuudootumarraa baratanii kana. Yesuus baradhaa jedharraa jennaan Fariisotarraa baratanii barreessaa waan barreessan ani kanan siin jedhu. Museen du'aa ka'ee barreessee jechuudhaaf ragaa qabdaa? Ragaa Museen du'a booda barreessuu isaa ragaan qabu. Garuu Museen akka inni du'aa ka'e kunoo sitti hime. Kitaaba sana barreessuu isaa kitaaba sana Museen akka hin duune ragaa sitti hime. Kanaafuu Museen akka hin duune akka inni jiru sitti hime kunoo. Dhufee kaakuma yeroo Yesuus jiru dhufee bara. Museen hin duune akkuma Yesuus du'aa ka'e du'e. Yesuus waaqatu du'aa isa kaase kunoo yeroo Yesuus jajjabeessuudhaaf immoo Eeliyaas wajjin argamanidha miti. Phexros immoo maa jedhee asitti argamuun keenya akkam gaariidha. Siif mana tokko Eeliyaasiif mana tokko asitti ijaarra maal hin jenne man dubbisne. Kana Museen du'aa ka'ee barreesse jennuun. Akkasitti hin qabatiin garuu Museetu barreesse yoo inni barreesse immoo. Wallaalee marree du'aa yoo akka maal nagashee miti. Abbaa kitaaba Musee barreesse abbaa kitaaba Musee kitaaba seera shanan Museen akkam barreessine hubattee. Museen akkam barreessine hubattee? Inni hubannee fanaan taaneeti shiragaa naa fidi. Kunooti kaammoo Museen ni du'ee jira. Museen akkuma Waaqayyoo isaan jedhe ni du'ee jira waan ta'eef akkuma Museen akkuma Waaqayyoo duraan murteessee sun Museen biyya Mo'aabitti ni du'ee jedha. Biyya Mo'aabitti du'uusaa waan himaa jiruuf ni du'ee jedha. Nan du'e illee jedhu. Waaqayyoo dachaa biyya Mo'aabitti
maan na'u calqabasa. Kana booddee Museen garbichi Waaqayyo akkuma Waaqayyo Museen garbichi Waaqayyo akkuma Waaqayyo murteessee jedhee ture biyya Mo'aabitti ni du'ee jedha. Nan du'een jedhu nama biraa dubbataa jira. Ni du'ee jedha malee nan du'een jedhu. Biyya Mo'aabitti fuullee Pheexroottis ni awwaale. Haa ta'u iyyuu malee hanga ammaarraatti iyyuu namni iddoo awwaala koo hin beeku hin jenne. Iddoo awwaala isaa hin beeku jedhee nama biraatti himaa jira. Eenyu? Museen yommuu du'e sana nama waggaa 120 ture jedhe. Museen ani jechaan jiru ammas nama biraatirraa himaa jira. Seera kana eenyu kan barreesse? Abuu Xalhaan jirtanii? Abbaa Caalii jirtu? Seera keessa deebinaa dhaqi. Abbaan Caalii ba'anii jiru. Obboleessi Yaado. Oo. Haayye dhagaa turte. Eegaa dubbachaa irraan baay'ee namichi. Niitoorkii isaaniitu baasinsa. Deebi'aniiru amma. Ijoolleetu mobaayilii tokko keessa na baasa. Mobaayilii kan biraa mobaayilii lama walirratti banamee jira. Mana mobaayilii lama keessatti banamee jira. Okay. Yeroo isa tokkoon nama seensa yeroo ijoollee isa tokkoon seentu inni immoo keessaa nama darbata. Sirriidha akkasiidha. Amala akkasii qaba. Haaya. Dubbaddaa mee shiw dubbaddaa. Dubbaddaa si lakki. Xumuradhaa. Rafuun barbaade. maal keessaan baasar. Naaytan yaada. Oo. Maal jettee akkam nagaa dhabni? Na eenyutu macaafa tooraa barreessee irra jirra? Obboleessi kiyya yaaduu qoshii qoyimee dogoggoraa jirta natti fakkaata. Museen du'aa ka'ee jechaa jirtamoo akkamii? Maarree ati wanni keessan ilaalle Luqaas boqonnaa Yesuus Kiristoosin jajjabeessuudhaaf hin dhufne Eliyaas wajjin. Argiteen beektu? Yaadi banadhu. Mul'ataani malee du'aa ka'ee miti. Mul'ataani malee hanga har'aatti namni du'ee du'aa ka'ee hin jiru Yesuusin minaalatti. Alaazaar iyyuu du'ee du'aa ka'eera. Dogoggorteeta Yesuusin dura warra Yesuusi gaafa Yesuus du'e iyyuu namoota 14 oltu ka'e. Gaafa Yesuus du'e guyyaa jimaataa iyyuu nama 14 oltu ka'ee biyya Yerusaalem gadi deemaa ture. Alaazaris haa ka'u deebi'ee du'eera inni. Inni Museenis immoo du'aa ka'eera kan jedhamu hin jiru. Eenyumtiyyuu guyyaa dhumaatti gaafa dhumaa malee namni ka'u hin jiru. Isa kana keessa seenii mukanii kan iddoo sanatti. Inni Luqaas irratti barreessan. Luqaas sana naa ibsika. Mul'ataanidha inni. Eeliyaasii fi Museen dhufanii kan itti mul'atanii nama hundumaa innaa sana mul'ataan argan malee barii ija fooniitiin hin laalle ko. Mul'ataan. Ragaa. Mul'ataan itti dhufanii argaman. Ragaa mul'ataan ta'uusaa ragaa. Odduma sanayyuu maal fuuldura turaniirudha yoo ta'u amma fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf anotoon si fuuldura dhufe deebi'ee si dura dhukachuu nan danda'a. Isaan itti mul'atanii deebi'anii jalaa dhukataniiru. Innaa maal? Phexros argeeti miti kan inni asitti mana lama jaarra siif eenyuuf hin jenneen. Kanaafiyyuu argeera. Jarri sun fuuldura dhukatanii eessaa dhufe ree Museen? Eeliyaas hin duune miti Eeliyaas jira. Yaa Eeliyaas fudhatamee jedha sirriidha. Musee wajjin akkamitti dhufuu danda'eera? Museen amma du'eera miti. Kanaafiyyuu Museen du'aa ka'eera kan jedhu argatteetta raagaati. Isuma Luqaas sanan amansiise gaa. Ayyee kun waan biraa keessa gallaa irra dhiisi. Ragaadhaan ibsiif. Isin ilaallatu inni kun Abuu Xalhaa isa. Maamnu ni ilaallatu. Jechuun ragaa mul'ataan kan jettu mul'ataan arganii yoo jette ta'e bira dhaabatu yoo argeen namichi kun.
Abbaa Illee jaali. sirriitti argeen. Ana ammaton sinitti dhufe abbaa jaali. Ana ammaton sinitti dhufe. Abbaa jaali. Dhaggeeffadhaa akka.